gammachuu hedduutu na dhagahame Mansuurii argee jira takkargaa qaba. Tokko qofa qabda. Naam. Gara Mansuur isin dabarsaa obboleessa keessan salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu isiniin jedhee isin haa dubbisu anaan wal ga'uudhaaf yaada inni qabullee. Nu garuu yaadni keenya furfuuchuudha. Maaliif jennaan egaa haati manaa keessanis dhagahaa jirti taanaan dhiifama nu qabuuti. Kun shari'aadha, kun hadiisuma, kun waan rabbi heeyyame gatii ta'ee fi angaruu ishee garuu ba'anii biyya biraa biyya arabaa jiraatan se'a malee baalee faa jirtan se'a. Naam sirriidha. Nama hedduutu akkas jedha. Nama hedduu akkas naan jedha wallahi biyya arabaa as jiraachuu keetuun baree amma wanaallu sin argaa. Baay'een si dinqisiifadha. Sooshaal miidiyaa kee hunda fooloo nan godha. Biyya neetwoorkiin hin jirre keessatti akkasiin rakkataa namaaf barumsa dabarsaa turre ammaaf ammoo Oromoo saba keenya bal'aadhaan walitti baanee jirra. Hajjii baranaallee namuma tokkotu nu cufee asumaanuu rabbi barakaa isaa godhu Muktaar nama jedhamu cufee jira. Achiin Jarmanii illee nawaamanii jiranii. Namuma keenyatu nawaame achiin Kaayiroo Mubaarak Musammaa fa'aa nawaamte taa'an jiru jechuu barbaade jaartiin takka haguma lagizeedha lagizee maafi. Lagizee maafi malee dabalamu nina. Qabeenya duuba deema. Dhugaadha abbaa qabeenya hoo qabaatanii jaartii isa wal qixxeessuu yoo danda'anii shartii afuriin ta'a jaartii afur fuudhuun yookaan lama fuudhuun yookaan sadii fuudhuun Mansuurii kiyya. Keenya malee goggora jechuudha. La Rabbiin Quraana keessatti watulaata warubaa jaartii sadillee afurillee fuudhaa jedhee dhugaa haga afuriin wayyamee jira. Nabiif qofa alayhi salaatu wassalaam kaasaa haga barbaadan deemuun danda'an rasuulli rabbii nuuf ammoo haga afuriitu nu fayyamame. Afran san fuudhuun ammoo shartii afur qabu. Lama fuudhuuf jaartii lama fuudhuuf namtichi awwalan takkitti maa fuudhuuf Mansuur takkitti maa fuudhuuf rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam waan jedhan yaa jama'aa yaa shabaabahu jedhan man istataa minkum namni isinirraa danda'u albaa'a fuudha danda'u falyatazawwaj haa fuudhuu jedhan. Baa'a jechuun mana qabaatu maharii qabaatu jimaa'ii irratti danda'uu jedhan. Kanaan fassara warri ulamaa'ii qawlii sayyii irratti akkana. Falyatazawwaj haa fuudhuu jedhan. Namni kanan qabne haasoomu jedhan. Kanaaf namni lama fuudhuu qabu ammoo shartii afurii fuudha. Qabeenya qabaatu, jimaa'ii quwwaa jimaa'ii qabaatu, haqa lamaanii haqataan illee miidhuu qabu. Ammaaf akka keessanii kuni osoo isheenoo qabaatte amma isa dhiira qabaachuu qofatu hin ta'in isheenoo qabaatte amma eerumtee kan hiikte yoo ta'e qabeenya nan qaba. Homaa sirraan fedhu torbanitti guyyuma tokko na argee yoo jette yoo isiini qabeenyi isiidha. Tunkahul mar'aa jedhan nabi dubartii waa afuriif heerumti. Waa afuriif laalanii limaalihaa duniyaa isiillee bareeduma isiillee nasaba isiillee laalanii jedhan. Duniyaa isii san hin barbaachisaa jedhanii ulamaa'iin irraa dubbatan. Duniyaan isii gaaf kan barbaachifti ufiif isiin si fuudhuu osoo hin ta'in sitti fuudhuu danda'a. Qabeenyi sirratti hundaa'a isiin si fuudhuu hin dandeettu. Qabeenya fedhellee yoo qabaatu. An ofiin danda'a sirraa mashruufan barbaadu. Suni gaafa nafaqaati rakkoo hin qabu. Wanni isii ati ittiin dandeettu qabeenya kee godhattee isiin fuuta. Wanni duniyaan laalamuu maaliree hadiisni achi keessa jennaan yoo isiin kaduutu taate ilmaa oolu. Yoo ammallee nafaqaa kasirra gaafatu taate nafaqaa sirraa hir'isutu mala. Sansan laalanii warri ulamaa'iiti malee duniyaan si haa fuudhu jechuun hin jiru. Qabeenyaan hin danda'a ansi horadha jechuun hin jiru. Qabeenya keetiin of danda'i fuudhi jechuutu jira malee. As qabeenya keetiin of dandeessee fuutee garuu amma shurruba sirraan fedhu alaadha manaa lammaffaati yookaan sadaffaati. Hamaa sirraan barbaadu jechuun dandeessu. Qabeenya hoo qabaattee gaafsanillee lammaffaati qabaattee hoo fuutee jedhin jette qabeenya kana ka isii kalaalamu warri ulamaa'ii waan jedhe ka isii kalaalamu gaaf kami jennaan yoo isiin duute ilmatu dhaala. Sheeka kiyya wayii dhaalaatu hin jirtu hin ta'in amma fakkeenyaaf haadha manaa qaban fuudhee jiru. Mashruufa see qaqqabuu danda'uu qaba. Nyaata see dhugaatii see ijoollee dhalattu hundaaf qarqaaruun qaba miti. An garuu kanan fedhu an qabeenya qaba. Homaa sirraan fedhu maharii qofa naa kenniiti torbanitti guyyaa tokko na argii yoo jette hin ta'a kun shari'aadhaan kana gaafa. Fedheesii irratti fedheesii gaafa sana gaafa birrii qabaa mashruufa sirraa dandayaa. Akka keellee akka shari'aan jettu sanillee uf dandayaa yoo jette fala baasa rakkoo qabu gaafa san rakkoo qabu akkas. Kana gaafadha. Obboloowwan kiyyaa baay'ee gammachuu hedduun na dhagaame juusii Mansuur naaf fidanuu naaf ajajee dhuguu hin dandeenye haa ta'u saba kiyya Oromoodhaan wal arguudhaaf baay'ee gammachuu guddaa qaba.
rabbiin umrii isaa haa kaa'u. Hedduu ni dhageennaa nama hedduu qarqaare Mansuuriin kun nama hedduu to'atee hiyyeessa hedduu to'atee nama dhabaa hedduu to'atee ammas rabbi haa dabaluu fi nabiillee alayhi salaatu wassalaam guyyaa qiyaamaa waan jedhu rabbi hadiis al-qudsiin keessatti eenyumee namni nyaata rabbiin guyyaa qiyaamaa waan jedhu hadiis al-qudsiin keessatti yaa gabricha jedhan hin dheebodheesi maa eebuun han baasin hin beelehe si biratti maa beelan han baasin yaa rabbii kiyyaatiin beeluu ta'a yaa rabbii kiyyaatiin dheebut ta'a wagguun jedhu rabbiin gaafatu la gabricha kiyya tokko jiruu duniyaa keessatti beelehe osoo isa beela baafte gabricha kiyya tokkotu dheebote osoo isa dheebuu baafte gabricha kiyya tokkotu daara'e osoo isa daara baafte har'a jazaa waan sanii na biraa argatta jedhan jazaa waan sanii siraa na biraa argatta akkasuma duniyaa tana yoo laalan bolowwan kiyya dheengadda suuriyaa waan rabbi godhe laala waan turkii rabbi godhe laala haga irraa lafee jalaa keessaa guuraa jiran lafee fooqii jalaa gadi guuraa jiran duniyaan tanuma haa ta'u ammoo duniyaa qaban tana jiruu duniyaatti fayyadamu رسول ربي عليه الصلاة والسلام وانجدا أبان كبينيا ويا كياما ثواب نسائن الأتجان نما أكنا جد ملء مرقابتت هو يسلّ كان اللي نما أكنا جد ملء الأتجان ثواب ويا كياما رسول ربي تجد عليه الصلاة والسلام رواية صحيحة كيست أكنا جد رسول ربي كنام إدو نما في سوشال ميديا رتلين أرجنا منصور جتون نما إيسا كي نبي الله دابته نما مو هادته نكفتو بير الله دابته نما هدو بير الله دابته دا bakkuma jirtanii Oromoon Sheeka Roobee jaalattan martuu ni jaalattanii ni beekaa Mansuuriin illee dhibbaan dhibbatti ni beekaa ni jaalattanii du'aayii godhaa fi anillee yeroo ajjii deeme achi du'aayii niin godhaa fi rabbi sadarkaa isaa ol haa fuudhu haganaa wal arguun laala osoo nama tuffatu taate biiziidhaa dalagaa qabaa wal arguun dandeenyu naan jedha kalee naa dawwalee wal argina naan jedhee hayyee jedheeni akkuma san naa dawwalee beellama sannaa guutee rabbiin ammalleetiniin makiinaa isaa tana taraammoorra dhaabattu rabbiin taasisi ta'idattiin sagaltuu miti raammoo irra iyyuu dhaabattu rabbiin godhin duniyaallee rabbi haa dabaluu fi akkasuma san ammallee umrii isaa rabbi haa dheeressu umrii isaa keessallee barakaa rabbi haa kaahu rizqii isaallee rabbi haa godhu fuuldura isaallee bal'ina rabbi haa godhu fuuldura isaallee dhaabbatee jira rakkoon qabu haa dawwalanii fuuldura ሞባይል አንድ ስለሆነ ብቻ እኮ ነው የሚያስፈልገው እና ሪጀክት ማድረግ አትችልም እንዴት በዚህ ብቻ እኮ ነው የሚገባው አዎ አርጎ ችግር የለም ዛት ደውልለት እንደዛ ላ ቦሎወን ኪያ መቶ ምናምን ሰው በተሰባ አንድ ጊዜ አዎ ቦሎወን ኪያ ኔትወርክ ሂዳ ሜ ጋሽ መንሱር ገመቹ ሲኒ ደጋሜ ዋ ኦሮሙማ ከናፍ ሼክ ሮቤቲ ወለርጉዳፍ ማልቱ ሲኒ ደጋሜ ወላሂ ዱጋሶፍ ጀናን አኒ ነመሽ jedhame qofatu hin ta'in nama Oromoo jedhame nama ollaa jiru nu waajiba qabna Sheeka Roobee immoo jechuun Sheeka Roobeeti nama kana argachuun nama kana wajjin ta'anii haasa'uu buna dhuguun barumsa irraa argachuun anaaf carraa guddaadha wallahi baay'ee gammadee jira Sheeka Roobee arguu kootiini maaliif jennaan nu manni Oromoo alhamdulillah rabbiin muslima godhee nu uumee jira lammatammoo Oromoo godhee nu uumee jira kana jechuun nuuf carraa guddaadha carraa qabnu kanarratti immoo fayyadamnee tokko taane sheekota keenya ulamaa'ii keenya Oromoo saba keenya akkamiin guddisuu dandeenya akkamiin wal qarqaaruu dandeenya akkamiin wal jabeessuu dandeenya jedhu mari'achuu qabna kun waajiba keenya fedhinnaadhaan itoo hin ta'in waajiba keenya gatii ta'ee fi baay'ee gammadee jira inshaallah kana booda immoo akka gaariitti wal agarraa yeroo gaarii qabaanna jedhee yaada kana booda gaa bilbilli keessi nan qaba anis shaashamanii nan dhufa yeroo baay'ee biizinasa wayiis nan qaba achi baalee roobeelee nan dhufa baalee roobeelee dhufu immoo jalqaba Sheeka Roobeetu na shimataa jechuudha. Yes, Mr. Sayyid. Mansuur waan jedhu obbolowwan kiyya hadiisa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam sheekan jaaladhaa xaaliballee niin jaaladhaa sheekallee niin jaaladhaa xaaliballee niin jaaladhaa jedha rabbi isaa jaalatu jennaani kana bichaa miti. We talk already. That's good. Where is the stamp? The stamp. We need the stamp. Yeah, okay. We just make it power of attorney by office and then the process, no problem. No, you make by. So you got the 1 year.